Hai hordoftoota chaanaalii keenya nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuu maatii nuuf ta'a viidiyoo keenya immoo like gochuu hin dagatina isinan jecha har'a sagaa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra viidiyoo har'aa keessatti icciitii waa'ee rifeensa keenyaa jechuudha guyyaa haga guyyaatti torbee haga torbeetti yeroo rifeensa keenya qulqulleeffannu haga deebinee rifeensa keenya immoo marsaa lammaffaadhaaf qulqulleeffannutti maal gochuu qabna rifeensa keenya akkamitti kunuunsuu qabna dibata akkamii fayyadamna akkasuma dibata yeroo fayyadamnu haala dibatatti fayyadamnu haala rifeensa keenya yeroo miiccannu maal fakkaata kan jedhu viidiyoo garagaraa hojjechaa jira gara fuulduraattis immoo haamilee keessan ilaalee viidiyoo garagaraa isinii kan hojjedha garuu viidiyoo guyyaa har'aa keessatti rifeensa keenya erga qulqulleessinee guyyaa lama yookiin guyyaa tokko booda maal goonaa haga marsaa lammaffaa deebinee qulqulleessuu jechuun miicuudha. Kanaaf egaa ofuma kootiif rifeensa kiyya akkamitti kunuunsaa amma marsaa lammaffaa rifeensa kiyya deebi'ee miicuutti maalan godha kanan jedhu viidiyoo hojjechaa jira jechuudha. Aga dhuma viidiyoo kanaatti waan nan godhu guutuu yoo daawwattan faayidaa guddaa argattu jedhee yaada. Egaa yaada fi qeeqa qabdan immoo koomentii jalatti barreessuu hin dagatina. Amma rifeensi koo kuni guyyaa lama dura miicee ture. Amma immoo rifeensa koo kana maalan godhaa kan jedhudha. Viidiyoo kana keessatti kunoo rifeensi kiyyaa haala kana fakkaatu jira. Rifeensa koo kana dibata akkamii dibee haga guyyaa qulqulleessuun ga'utti maal gochuun qabaa kan jedhudha viidiyoo kana keessatti daawwattoota kiyya na duukaa bu'aa isiniin jedha. Har'a immoo abukaadoo fidee dhufeera jechuudha. Rifeensa koo yeroo hedduu abukaadoo fayyadamaani. Abukaadoodhaa fi baalazinii illee nan fayyadama. Viidiyoo isinii hojjedhee beekaa baalazinii kanan fayyadame. Egaa rifeensi kiyyaa haga marsaa lammaffaa miicuu ga'utti akkamitti tursiisaa nin dhaadhamoo maalin godha kan jedhu viidiyoo har'aa keessatti egaa na duukaa bu'aa irraa baradhaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Rifeensa kiyyaa yeroo maraa dibatan dibadhuun qaba. Dibata kana jechuudha biyya keessattis dibata kana kanan dibadhu fooliidhaaf jechuudha. Rifeensa haga yeroo miiccinee bakka lamattis kubbeffachuu haa ta'u dhaachuu haa ta'u rifeensa koo kanatti biifa jechuudha. Kun immoo fooliidhaaf jechuudha. Fooliinsaa akka namatti toluuf jechuudha. Rifeensi yeroo bakka lamattis ta'ee yeroo dhaattanis ta'ee haala ittiin tursiistan akkamitti akka tursiistan keessatti foolii isaatiif jechuudha kan inni gargaaru. Garii namoonni baay'een rifeensi koo abukaadoo hin jaalatu abukaadoo hin barre waan jedhaniifi ani daa'imummaa kootii irraa kaasee haga sadarkaa guddina kootii haga sadarkaa kanaatti rifeensa koo kan hin fayyadamu abukaadoodha jechuudha. Ishi maal gochuuf hin deema rifeensa koo kan jedhu walumaan haalaaluu daawwattoota kiyyaa amma filee bittinneesseen jira jechuudha. Egaa ergan filee bittinneesseen booda rifeensa koo kana maalan godha kan jedhu walumaan laallaa namoonni baay'een rifeensa keessanii aarsaa guddaa itti kanfaltu baasii hedduu itti baaftu garuu rifeensi keessan akkasiin yaaddan isiniif hin ta'u yeroo baay'ee jechuudha. Naafaa dheeratu yookiin naafaa cululuquu naafaa bareedu jettanii yeroo isin aarsaa guddaa itti kanfaltanii shaampoo qibaatii waan baay'ee yeroo isin gatii ulfaataadha yeroo bittanii rifeensi keessan oli sinsiqu gadi sinsiqu bakkuma sanatti argitu yeroo sana hin aartu. Garuu rifeensa keessan akkaataa itti qibaatii dibata garagaraa ammuma onlaayiniidhaan argitan hundayyuu yoo fayyadamtan bittanii sagatii guddaas sagatii xiqqaas bittanii yoo fayyadamtanii baay'ee isaa isin gargaaru. Maaliif kan isin gargaaru rifeensa keessan akkaataa itti barsiistan akkaataa itti kunuunsitantu isin gargaara jechuudha. Anan magaa rifeensa koo kana maalan godhaa haaluma isin argaa jirtaniin fiixee isaa jechuudha. Bakka kana aga fiixee isaa dhumaatti micciiran jira jechuudha. Diindina yookiin micciiran jira.
Sababni nan akkana godhuuf maalidha yoo jettanii faayidaa akkamii qaba yoo jettanii rifeensi tokko erga miiccitaniin booda haga yeroo lammaffaa isaa deebitanii miiccitanitti zimmettanii marmartaniituma qabdanii akkuma argitan bittinnaadhuma kana marmartanii qabdanii yoo dhiistanii deebi'ees isiniin filamu rifeensi isiniin guddatu jechuudha. Rifeensa yerootti haala kanaan faa yoo gootan waanuma xiqqoodhaan jechuudha. Amma namoonni baay'een gatii guddaa itti baastu rifeensa keessanitti. Gatii xiqqoo wantootuma mana keessaa qabdan yeroo baay'ee wantoota mana keessaa qabdan dhiistaniiti faayidaa isaa wallaaltaniiti wanta faarmaazirraa shaampoon hin hafuu qibaatiin gosti garaagaraa hin hafuu shunkurtiin qullubbiin hin hafuu ittuma cafacafaa ooltu jechuudha. Inni akkasii rifeensa keessan isin jalaa miidha. Ani waan faayidaa isiniif qabu malee waan faayidaa hin qabnerraa haasaa hin oolu jechuudha. Kanaaf egaa baasii faayidaa isaa rifeensi koo maal barbaadaa? Qibaatii gosa akkamii jaalataa? Kan jedhu sirriitti adda baasaa. Diindinuun kun immoo rifeensa yeroo baay'ee yeroo filtan lafarratti harca'u jechuudha. Yeroo filtan lafarratti hin harca'a, hin buqqa'a jechuudha. Rifeensa akkasiidhaaf baay'ee gargaara. Diindinuun kun mataan isaa jechuudha. Rifeensaaf baay'ee gargaara isiniin jedheera. Akkasumallee rifeensa keessanii sagantaa garaagaraa amma fakkeenyaaf sagantaa garaagaraa yoo qabdan waamicha garaagaraa amma fakkeenyaaf hiriyoota keessan bira dhaquu haa ta'u yeroo sagantaa garaagaraa qabdanitti bifa nama diindinaa jiru kanaan rifeensa keessan yoo diindintan sagantaa garaagaraa dhaquu hin dandeessu jechuudha. Rifeensi keessan akkasitti kaf jedhee dhaabbatee nama hin dabbaru jechuudha. Lamma akkuma argitan iddoo kanaa haga fiixee isaatti diindinaa jira jechuudha. Obboloonni koo shamarranii biyya Arabaa hojjechaa jirtan jechuudha. Yeroo kanatti carraa guddaa qabdu rifeensa keessanii kunuunfachuudhaaf jechuudha. Wanti biyya Arabaa keessatti hin argamne hin jiru. Zayituunii, killee, muuzii, ruuzii wanti biyya Arabaa keessatti hin argamne hin jiru. Yeroo kana immoo isin obboloonni koo biyya Arabaa carraa guddaa qabdu. Yeroo itti rifeensa keessan kunuunsitanii yeroo yoo dhabdan malee jechuudha. Amma yeroon hin dhabama biyya Arabaatti yeroo hin argattanii garuu yeroo argattan sanatti xiyyeeffannaan keessan gara rifeensa keessanii haa ta'u. Biyyi Arabaa akka Itoophiyaa miti hin ho'a. Ho'i mataan isaa rifeensa namarraa fixuu danda'a waan ta'eef kanaaf ho'a bichaafis immoo osoo hin taane bishaan biyya Arabaa fi Itoophiyaa tokko miti. Bishaan biyya Arabaa soogidda of keessaa qaba. Kan biyya keenyaa garuu qulqulluudha. Haa ta'u malee yeroon isin itti of yaadattanii rifeensa keessan haala gaariidhaan kunuunsitanii yeroo biyya Arabaa jirtanidha jechuudha. Maaliif wacii wanti isin baastan hin jiru. Wanti mana keessa jiru hunduyyuu gatii madaabitu bitee fide waan ta'eef isin fayyadamu. Amma zayituunii fa'aa jechuudha. Namoonni baay'een haarri nutti baasee zayituunii hin fayyadamnu haarri nutti baasee warri jettan hin jirtu. Garuu akkaataa itti fayyadamaa keessantu haarri isinitti baasuun fide jechuudha. Zayituunii noormaalii qulqulluu qodaa isaa keessaa naqxaniiti kan isin fayyadamtan. Inni immoo gabaabumatti haarriif isin saaxila jechuudha. Zayituunii maal gochuu qabdu sirriitti antakattaktu jechuudha. Meeshaa warri Arabaa buna itti danfifatan sana rakkoo ishii jedhamtu sana afaan Arabiffaatiin ishiitti sirriitti ho'isuu qabdu jechuudha. Zayituuniin sirriitti edda antakattakee ho'ee booda edda inni qabbanaa'e jechuudha. Qodaa rifeensa keessan itti naqachuudhaaf isin gargaarutti isiniif tolutti naqattaniiti kan fayyadamtan malee zayituunii qodaadhuma isaa xaarmusuma isaa keessaa qiccanii rifeensa keessanitti yoo gootanii buqqee rifeensa keessanii miidhuu danda'a. Gabaabumatti haarriif isin saaxiluu danda'a jechuudha. Garuu haala nama isinitti himeen immoo zayituunii yoo fayyadamtanii rifeensa faayidaa guddaa qaba. Yeroon achi jiru ani zayituunii baay'ee fayyadamaa ture. Killeellee jechuudha. Viidiyoo koo gara dhumaa yoo dhattanii ilaaltanii killee muuzii zayituunii hedduu fayyadamaa ture. Rifeensa koo wanti inni miidhe hin jiru. Faayidaa guddaa rifeensa kootiif na ta'e malee jechuudha. Egaa daawwattoota keenya amma yeroon itti isin of yaadattanii hin qoosina. Akka hojiin baay'atu biyya Arabaatti sirriitti beeka. Garuu yeroo boqonnaa daqiiqaa 15 boqonnaa yoo kan qabaattan ta'e 15 sana tiktookii wantoota garaagaraa irratti dabarsuurra
rifeensa keenya haala kana fakkaatuun kunuunfannaa. Wantootuma madaamiin mana keessatti bibbittetu rifeensaaf faayidaa guddaa kennaa jira. Waanuma immoo gatii xiqqoo waan xiqqooma baalazinii namni faayidaa isaa akka xiqqaatti ilaala jechuudha. Baalaziniin qaama keenyaafis rifeensa keenyaafis faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf rifeensa keessa yeroo mara yeroo qulqulleessitanii deebitan marmartaniituma rifeensa keessan amma marsaa lammaffaa deebitanii qulqulleessitatti marmartanii hin kaa'ina. Haala kana fakkaatuun daqiiqaa muraasa amma fakkeenyaaf daqiiqaa muraasa kennitanii fi rifeensa keessanii haala kana fakkaatuun kunoo akkuma argaa jirtan haala kana fakkaatuun hin diindintu jechuudha. Anamma yeroo baay'ee akkaatti hin diindinaa asii fudhattanis diindinuu hin dandeessu. Kuni rifeensa keessan haga marsaa lammaffaa deebitanii qulqulleessitanitti akkasiniif turu akkasuma akka hin caccabne hin bubuqqaaneef faayidaa guddaa qaba. Kanuma dheerina keessatti illee rifeensa dheeressuudhaaf illee diindinaan nuti kun faayidaa guddaa qaba. Ani yeroo baay'ee waan hin argiif jechuudha. Waan ofii kootii fayyadamu isiniifan dhiyeessa. Waan ofii kootii waa'ee rifeensaa ilaalchisee ofii kootii hojjedhee argirratti viidiyoo isiniifan hojjedha. Kunoo kana fakkaata viidiyoo laayik gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessaa. Gaafii yoo qabaattanis wanta barbaaddan koomentii jalatti barreessaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya galatoomaa isiniin jaaladha. Baay baay.